Yeroo tokko namatti jibbiturraa namatti jaallattutu baay'ee si miidha. Yeroo tokko jechuudha namni ati jaallattu isatti yaanne olitti si miidha jechuudha. Nagaan isin yaa baay'atu akkam jirtu hordoftoota yeroo mul'ata nagaa keessanii an nagaa gootii waaqattaatu ashama harka fuunee warree amantii biraasi mee guyyaa har'aa jechuudha icciitii nama dhuunfaa tokkoon isinitti hima maqaa nama sanaa yoon isinitti hime beektu garuu namni sun ergaa rakkoo gurguddaa hundumaa isa mudatee booda jechuudha icciitiin kun egaa namootaaf miidiyaatti bahu. Natti mattee turte obboleetti yeroo dheeraaf biyya Oromaa kana waliin jiraachaa turre jirte jechuudha. Ammallee jirtu gara biyyaa jirti garuu haa ta'u malee aga guyyaa irraa jechuudha naaf hiriyaa gaariidha. Garuu yeroo tokko beektu mitiire namni keenya gaafa jechoota tokko atitti himtu hin dhaga'u. Garuu gaafa miidhamee gaafa rakkina argu deebeeti dhalootaaf barnoota akka ta'u dhaamsa himata jechuudha. Obboleetti keenya tokko jechuudha dhalattuu biyya jalduuti maqaa isheen dha'u akka maqaa isheen dhaamne kan isheen dubbattee jirtu. Isheenis viidiyoo kana booruun argite waan ta'eef akkasuma immoo jechuudha. Yeroo baay'ee dhiira tokko gaafa jaallannu humnaan ol sinii galee mitiire ofirra caalsisnee nama jaallachuun booda miidhaansaa uumaadha jechuudha. Nama tokko akka namummaa isaatti jaalladhu jaalalli numa jira garuu gaafa nama tokko jaallattu takka jibbaa takka jaallachaa hin danda'amu. Jaallannaan jaallachuuma amma gaafa jaalala isa dhugaa keessa jirtuutti. Gaafa haala nama sanaa amala nama sanaa jireenya nama sanaa gochaa nama sanaa yaaddu argitu namni kun booru jijjiirama sitti hin fakkaatu garuu namni jijjiirama biyya lafaa kanatti namni jijjiiramne hin jiru eenyu yoo taanaan waaqayyo uumaa ta'e malee jechuudha. Obboleettiin kun obboleessa keenya tokko jimmarraa jaallatte jechuudha karaa onlaayinii yeroo dheeraa waggaa 4 waliin turan. Waggaa 4 waliin turanii mucaa baay'ee nama gaariidha icciitii jalaalachuun an beeka jechuudha. Yeroo baay'ee jechaadha mucaan shamarranii kun namni suura ishee beeku eenyu isheen fakkaattu. Gara miidiyaa ishee hunda gara feesbuukii gara tiktookii gara imoo gara waasaapii yoo dhatte mucaa dhiiraa kana turre jira jechuudha piroofaayilii isheerra gara feesbuukii guyyaa tokko suura ishee poostii gooteen beektu. Keessuma warra icciitii hiriyootumaatu beeka malee jechuudha suuraa ishee. Sinii galee mitiire. Miidiyaan hundinuu waa'ee jaalallee ishee sanaatiin marfamee jira jechuudha. Haa ta'u yeroo baay'ee miidiyaa kanarraa shamarran keenyatu dhiirota faarsa malee dhiironni badaa suura shamarranii faarsanii jiran. Ani durumaan itti hime. Akkamitti mucaa kana amanteeti? Suura kee hundumaa suura isaa hundumaa miidiyaarra gootaa maatiin kee yoo wanta kana beeku jedhee itti hime. Innaan eeyyeen jetteen maatiin ishee beeku sinii galee mitiire. Baay'ee jaallatti jechuudha. Baay'ee guyyaatti osoo inni otoo daawwaliinii fi oole akka tasaa onlaayinirraa ba'e noormaalii daawwalti. Jaalaluma dhugaa jaallatti jechuudha. Mucaan illee sanuma sinii galee garuu waan hundumaa xumurattee gara biyyaatti imalte jechuudha. Gaafa gara biyyaatti imaltu dursa namni tokko gaafa wal jaallatu gaafa karoora keessa jiru bakka akkasii jiraannaa yeroo akkasii wal arginaa bakka akkasiitti wal arginaa namni tokko wal beellamata. Iddoo jireenya isaas murteeffata mitiire yeroo gara biyya isaa galu. Bakka jireenya gaa jarri akka isaan mari'atanitti gara jimmaadha kan isaan jiraachuudhaaf karoora qabanii garuu obboleettiin kun waan hundumaa xumurattee gara biyyaatti imalte. Gaafa gara biyyaatti imaltu
maal jedha beektu mucaan Finfinneetti wal arginaa wal beellamaniiru jechuudha. Finfinneetti wal arginaadha beellamni isaanii. Achi isheen gara maatiitti gara jalluutti galuu jetti waan ta'eef akka Finfinnee irratti wal arganidha beellamni. Gaafa Finfinnee irratti wal beellamanii qaxettee galte gaafa isheen Finfinnee geessu mucaan maal jedha Jimma koottu jedhe. Jimma koottu Finfinnee deemanna maatiin kunaaf hin eeyyamne jedhee itti himate jechuudha. Sinii galee mitiire sila jaalalli jaamaadha jedhu mitiire maal gooti mucaan kun jechaadha. Finfinnee itti isa buute otoo gara jalduu maatii ishee biraan deemin otoo maatii isheetti hin himin qaxxitaa jechuudha. Qaxxitaa baasii qabattee Jimmatti qaxxaamurte jechuudha. Sinan ajaa'ibu Jimma magaala Jimmaa deemte wal arganii yoo xiqqaate torbee lama waliin turan jechuudha magaala Jimmaa keessa osoo maatiin jara kan saas kan ishees hin beekin. Mucaan garuu jalqabuma sababa godhate kana amma umarratti maal jedha gara maatii kee deemii jedheen. Gara maatii kee deemii maatii kee dubbisii jedheen. Eshi jettee gara maatii ishee magaala jalduu deemte jechuudha. Yeroo deemtu torbee oton gahin isa dur guyyaatti naa bilbiluu dhiiseette. Jedheemmoo deemsa keessa Oroon bilbiluufis bilbila kaasuu dide jette. Kanaan dura immoo maallaqa irratti ergachaa turteetti. Maallaqa ishee hundammoo qabeefii jira mucaan dhugaadha qubna garaa jechuudha. Boru waliin deebinee jiraannaa waan jetteef isheen illee maallaqa ishee gaafa Jimmatti wal argan irraan fudhanne. Jalduu aqxee akka isheetti jechuudha. Jalduu deemteeti maatii ishee argiteeti akka deebanii gaa'ela godhatanidha akka karoora isheetitti. Garuu mucaan gaafuma Finfinnee irraa Jimmaatti waammate sana inni karoora qabaata. Turtii torbee lamaa waliin turan jechuun isinumtu beektu. Dhiirri tokko jireenya gaa'elaan dura akka barbaade si waliin jiraata taanaan boru jireenya gaa'ela keef amanamummaan baay'ee rakkisaadha. Yeroo kana gisheen maal goote jalduu teessee irra dawwaltee inkaasu umarratti maal jedhee miisajii barreessaa fi birrii kee buukii irratti si ergadhu jedheen. Birrii ishee ofirraa deebisuudhaaf jechuudha. Amma ishee yeroo sanatti maaliif birrii kunaa deebistaa amanamummaatiin Jimmaatti hojii eegallee waliin deemsa eegallaadha miti jireenyi keenyannaan sin barbaadudha. Argitanii jaalala waggaa 4 icciitiin kun maal jettanii yaaddu sinam? Jaalala waggaa 4 akkasittiin mucaan kun immoo waan sin ajaa'ibu gaa intalli kun baay'ee dhukkubsatte. Gorsinii dadhabnee bilbilee dadhabnee jechuudha. Lubbuu isheetti amma murteessu gara si geessutti baay'ee itti miidhamte jechuudha. Baay'ee itti miidhamte. Baay'eedha. Kana maalidha? Humnaa ol dhiira jaallachuu. Humnaa ol dhiiratti jaallatte ugumaan kabaja ofiis of salphisuun gaarii miti. Yeroo tokko jechuudha. Yoo inni guyyaa sana konkolaataan gara Finfinneetti isa fiduudhaaf hin jirtu ta'eyyuu yeroo biraa isheen qaxxettee maatii isheetti galuu qabdi turte. Qaxxettee. Duraan maatiinis foormeeshinii kana beeku. Sinii galee mitiire. Intalli keenya uftee heerumteedha karoora isaanii kan qaban. Amma yeroo akkasitti tokkoffaa jecha maatii jira. Lammaffaa jaalalaan miidhamu jira. Sadaffaa immoo turtii torbee lamaa dhiira tokko wajjiniin gaa'elaan dura turu jechuun baay'ee hagam akka ulfaataa ta'e isiniyyuu beektu. Yeroo takka obboloo tokko jaalalli hin jijjiiramu jennee jaalalli hin badu jennee jireenya keenya sabbooru gaabbinee iddoo fiduu hin qabne keessa seennutu jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti jechuudha. Ati jaalalleen ati jaallattee borutti galee heeruma jettu tokko
haalli namni jennee bakka akkasitti koottu bakka akkasitti wal argina siin jedhee tooftaa itti uummata taanaan gaafate biyya galte maali qat jedhii gara maatii keetti dursa gali achi booddee furmaata jiru bilbilaanis ta'u maatii waliinis xumurachuu isinii wayya malee osoo maatiin kan beekin wanta kana bakka amma gurri keenyuu nu dadhabeera. Ijoollee hedduutu otomaatiin hin beekin waa hedduu hojjetachuudha. Kun immoo humni isaa inni kaan lubbuu balleessuu inni kaan jireenya isaa qabeenya isaa dhabu kun hin ta'u bakka. Namni si jaallatu dhugaasa qubna gara namni si jaallatu osoo maatiin kan beekin osoo biyyi hin beekin osoo haala sirna fuudhaa fi heerumaa tokko hin gaggeessin qofaatti akka barbaade si gochuu hin jaallatu. Si galee booru miidhama kee waan beekuuf haa ta'ummoo malee namni kun booru nan ganuu booru natti jijjiiramu jettee sararratti of gatuun gaarii miti. Dubartiin aangoo kan qabdu ammuma gaafa harka dhiiraa geessuttidha. Gaafa harka dhiiraa geesse aangoo ittiin jireenya sana keessaa baatu in ulfaata. Kanaafiyyuu obboleettiin kun amma icciitii kana hundumaa jechuudha duraan gorsaa turre amma garuu obboloonni kun irraa haa baratanii jechuutti kaate sini galee kanaan dura suura saalmaaf akkas goota maaliif of hin eeggattu jennee dadhabne amma garuu gorsi keenya dura har'atti mul'ate jechuudha. Kanaaf haala kam keessattiyyuu bakka warri amma sargii godhatee waldaa isaa irratti akka amantaa isaa irratti ni kaasaa maatii isaa godhatee wal eebbisiisee wal fuudhu booru gaa'ela isaa keessa gammadee jiraata. Sini galee inni oksaatiin deemamu oksaamaan bada jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhadhaa. Akkasuma obboleetti keenyaaf immoo yaada qabdan koomentii jalatti qoodaan isiniin jaa turtiin waliin gootaniif galatooma.